Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota viidiyoo madda nageenyaadha. Har'a keessummaa isinii qabadheen dhufee jira. Keessummaa waliin turtii goonaa gaaffii deebii nu hordofaan isin jaa. Hayyee obboleessa kiyya asirratti dhuftanii yaada nu wajjin qoodatuu keessaniif galatoomaadha. Duraan dursee hordoftoota keenya dhageessuudhaaf eenyu isiniin haa jennuuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Ibrahim Muhammad Siraji. Yookaan Ibrahim Aayyaatiin hin beekamaa. Kan itti dhaladhe egaa hartummaadha. Hartummaa ganda Huusooti. Amma bakkeen jiraatan eessa, biyya kam keessa jirtan, biyya alaati moo biyya keenya keessa jiraachuu jirtan amma yeroo kanatti? Yeroo ammaatti kan jiraatu Riyaadii, garuu jireenyi kiyya magaalaa Makamiseeti. Ammaaf kan hin jiru magaalaa Riyaadii. Akkasaan. Har'a yaadni asirratti sifinneefu yaada waan biyya keenya keessa deemaa jiru. Mee haalli lolli amma gara dawwee kanarraan Afarii fi Oromoo waliin itti adeemsaa jiran kanan mee ati yaada kanarraa maal jettu mee? Bismillahirrahmanirrahim. Yaada kana gaanii yaadi ani qabu akka ilaalcha kiyyaatti lolli ummata lamman jadduutti wal lolamu. Lolli kun lola sirrii mitiin jedha jechuuni. Maaliif jennaan ummanni Afarii fi ummanni keenya, ummanni walloo nama amantaa tokko qabu, nama waliin jiraatu, nama wajjin karaa addunyaa tokko tifatu, nama wal keessa daldalatu. Nama amma ummata akkanaa kana waliin buusuun kuni sirrii miti, lola sirrii miti, lola tahuu hin qabne, lola kaayyoon isaa maaliif akka ta'e hin beekamne. Kana diinatu waliin buusa jennee kan yaadu jechuudha. Akka amantaattis ummata amantaa muslimaa tokkooti. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. مسلمني لمن سيف مسلم لمن يبقى والقيس إني أجيس سن دوس كان بدات حاجة عن إرجام ربي صلى الله عليه وسلم. كنافو إنه أمة مسلمات أكو أمة كايون كينيا تكوته كولي رادل دلمو كولي إنجراتمو كان أمانتاته كابو أمتكوني واللولون لولمته هنكبني. Akka yaada kiyyaatti garuu tahee hoo maaltu lola kan waliin buusuura jechaa yoo tahe kana itti gaafatamaan kana mootummaadha. Mootummaan biyya bulchuu baada ummata kana hin eegne dandahee baata dhiiga ummataa tiksuu hin dandeenye mootummaa isaa gadhiisee deemuu qaban jedha akka yaada kiyyaatti. Maali jennaan mootummaa jechuun dhiiga ummataa eeguudha. Mootummaan biyya bulchuu baada seera eegsisuu hin dandeenye nama badii qabe nama ummata kana lamman ummata waliin jiraatu ummata nagahaan qotatee bulatu nama dhufee ajjeesu seeraa dhiheessuu hin dandeenye waan mootummaa jedhamu hin qabu kuni biyya gadhiisee deemuu qaba akka yaada kiyyaatu ta'e jechuudha. Ayyee. Itti aansuudhaan waa'ee araaraa kana hoo jedhanoo kan walitti araarsinaa jedhan kana akkamitti akka araaramuu danda'an eenyu akka isaan araarsu mee maayatu kana waa'ee araaraa kanarratti? Araarri sirriidha. Namni wallole araarsuun gaariidha. Wallolumuu hin qabu jedhu turre amma hoo wallolame araara kana sheekolee biyyaa sheekolee gandaa waamanii sheekolee hunda biyya san kee jiran ummata naannoo san jiraatu walitti waamanii akka wallolomuu hin qabne. Loli kun hoo kaayyoon isaa namni tokko gaa wallolu kaayyoo qabaatu qaba. Mee maaliif walloltanii kaayyoon isaa maal barbaaddanii jedhamanii gaafatanii lolli kun akka hin taane araarsuun kun waajiba giddeetaadha. Akka amantaa islaamaattis akka nama waliin biyya tokko kee jiraatuttis araarri kun dirqamaa araaramuu qaba. Garuu araara kanarratti maaltu tahamuu qaba? Ammas har'a araaramee boru wallolamuu. Har'a araaramee diinni shira tokko ta'e ammas ummata waliin buusuu barbaadu.
ummanni Amaaraa ummata jara kana lamman akka waliin taane waan barbaaduufu ummata kana walitti buusaa wal lolsaa jira. Akka waan kun hin doone seerri tokko kaahatamuu qaba. Akka seerri tokko poolisiin naannoo Afaris poolisiin naannoo san bulchu ummanni sanis waan tahanii seera tokko kaahatuu qaban. Seera yoo namni badii yakka dalage naannoo Affaar keessatti yoo dhufee ummata Oromoo tokko ajjeese ummanni poolisiin biyya sanii qabee naannoo keenyatti kennee naannoo kanatti murtiin akka itti murtaa'u. Namni biyya kanaas namni naannoo keenyaa yoo nama tokko dhaqee Affaar dhaqee naannoo sanitti ajjeese poolisiin biyya keenyaa qabee isaanii akka kennu. Dhiiga kana dhaabuu jecha seera tokko irratti walii galamee fuula duratti akka wanni kun loli jadduu Afarii fi ummata Oromoo kan sabi isaanii saba tokko lammanuu ummata Kuushiiti. Amantaan isaa akka amantaa Islaamaatti amantaa tokko ummanni kun wal ta'uu hin barbaadamu jechuudha. Jara naftanyaa biratti. Jara kana walitti buusanii mootummaa isaanii dhiyeessatuu fi kuni seeri kuni akka wal tahee ummanni gara lamman irratti wal tahee nami badii tokko dalage nami diinaaf ergamee dhufee ummata kana walitti buusu akka qabee kennamu waliin mallatteessanii haala kanaan araara oduu godhamee gaarii na fakkaataa jechuu akka yaada kiyyaatti. Ammoo ummanni keenya ammoo yaada kanarratti maal godhuu qaban ijoolleen teenyaa akka qeerrootti jecha maal godhuu qaban mee yaada kanas asirratti siyaasa nu ibsi. Qeerroon teenya wal jaartee tokko taatee wal dhageessee abbaa godhattee afaan tokkoon deemuu qabdi. Afaan tokkoon deemuu qabdi. Yoo mootummaan kun kan seera hin kabachiisne ta'e namni tokko dhufee daangaa darbee ummata Oromoo achi keessatti kan ajjeesee nagahummaan biyya Affaar deemee achi keessatti nagahaan jireenya isaa deemsifatu ta'e kan seeraan dhiyaanne ta'e kan egaa mootummaan hin jiru jechuudha. Mootummaan seera kabachiisuu danda'u hin jiru jechuudha. Mootummaa ofii dhaabbatuutti tokko taanee mootummaa kana ofirraa fankolchuutti dhaabbatuu qaba jechuudha. Affaariin ummata nagahaatiin wal loluurra itti gaafatummaa ummata du'e kanaa mootummaa ta'uu qaba. Maali jennaan biyya eega jedhee ummata gibira biyya ummata irraa guuree poolisii damooza kaffaluu jira. Poolisiin biyyaa maal eegdi hoggaa namni ajjeesamee biyya isaatti nama ajjeesee deemu jechuudha. Qotee bulaa qonna qotatu nagahaan galu nama horsiifatu tokko shira diidaatiin namni tokko birriin ergamee dhufee hoggaa ajjeesee nagahaan deemee biyya isaa keessatti yoo kan jiraatu ta'e isa san achi deemnee barbaaduurra isa nu keessa jiru poolisuma nu keessa jiru wal loluu qaba qeerroon keenya. Maali jennaan mootummaa ofii isaatii ta'u kan yoo rakkinni argame rakkoo dura dhaabbatee fudhu dhaabbatuu qabaan jedha. Kana godhuudhaaf wal ijaaruu feesisaa tokko tahanii manguddoonis qeerroonis afaan tokko wal ijaaranii ganda gandaan hartummaa dawwee baatii jedhanii ganda gandaan wal qooduu dhiisanii akka wallootti ummata amantaa tokkoon jiru sheekolee marihatanii mari'achiisanii dhiigni kun akka jadduu Oromoo keenyattis dhiigi kanaa kun numa bu'aa akka jadduu keenyattis hin buune akka jadduu ummata bileeyyan keenya Affariis hin buune dhiigi eeggamuu qaba. Namni tokko yakka yoo balleesse namumti yakka dalage suni barbaadamee dhiheeffamee itti murteeffamuu qaba kan jedhu irratti wal tahanii mootummaan kana godhuu hin dandeenye kana mootummaa kanaan wal falmuu wayya dhaqnee bileeyyan keenya Affaariin ilmaan keenyaatti kan darbu an dhaqee Affaar tokko ajjeese booda bileessaa dhufee ilma kiyya ajjeese. Haala kanaan waan hin cinne ta'urra mootummaan darbuun ni mijataa falmii keenya mootummaa kana wajjin godhuu qabna. Falmii keenya gara mootummaa kanaa gara galchatuu qabnaa jedha qeerroon. Immoo yaadammoo olumaan biyya keenya keessatti yaada garaagaraa irratti wal kaallafanii jiru kana meemaa immoo waa kanarratti kunis hoggaa akkasii kunis akkana jedha wal kaallafanii wal qabanii jiran waa olumaa kanarratti hoo akkam jette? Olumaan biyya keenya kun khilaafi guddaan akkasiis olumaa jadduu jiranatti hin fakkaatu. Olumaan walumaa namumti olumaa biyya keenyaa kana of walitti qabee tokkummaan iski yaadi keessan maali jedheeni irraa gaafatee wal jaare tokkotti hin jirre malee olumaan biyya keenyaa khilaafa hamaa akkasii khilaafa aqiidaa addaanii hin qabu jechuudha. Ummati biyya keenyaa akkuma jiru ummata ala sunnaati khilaafa akkasii hin qabu. Khilaafi yaadaa yoo jiraates garuu dhiiga ofii eegsisuu maalummaa ofii biyya ofii eegsisuu irratti namni kan khilaafi jiranatti fakkaatu.
kilaafi jiru mootummaan akka ummati wal mari'atee akka ummanni tokko hin taane olomaan biyya keenya ummatarraahis wanniin qabu jechuudha. Amantaa jabaa tokko irraan qabu qeerroorraahis qeerroon kun isaan ulfeessee jala deemee mee haala kamiin waliin deemna jedhee olomaa kana ofitti hin siisne olomaa kana nu qeerroon biyya keenya baay'een isaaniitiin olomaa kana akka waan wallaalaatti qabaniiti irraa hin mari'anne malee olomaan kilaafa akkasii hedduu taate jadduu isaanii hin jiru. Akka olomaatti nan beekaa olomaan naannoo teenyaa olomaatti biyya xiqqoo tana keessatti jechuu akka walloo tanatti olomaan jirtu waan lakkaawwamtu tana keessatti kilaafi jadduu hin jiru. Garuu kilaafni jiru mootummaan abbaa irree kuni olomoota kanaa bakka godhee fi beekumsa kennee fi beekumsa laatee fi qeerroos akka isaan kakaafatanii akka isaan jala deemu akka qeerroo wal gahanii waliin oofan kana hin barbaadu. Rakkoon biyya keessa jiru rakkoo keenya kan furuu hin dandeenye mootummaa rakkooni mootummaan kun yoo kan ummata mirga kennu tahe ummanni olomaasaas marihatee olomaasa keessaa immoo yaada addaa yoo qabaatanis mee yaadi kan kee maali jedhanii irraa fudhatanii khilaafi aqiidaa baada hin jiraanne khilaafni yaadaa rakkoo hin fidu. Namni yaada adda addaa ni qabaata yaada san walitti cuubbaniiti yaada keessaa baay'iniin namaa qabate yaada saniin deemama jechuudha. Namni yaadi tokko ta'a jechuun hin jiru. Namni guutuu yaada kana rabbiin adda addaan nama kana uume ati tokkon argaa ani tokkon argaa yaadi namaatti guutuutti tokko haa ta'uu duun tahin yaada baay'ini namaa irra jiru wal marihatanii mariidhaan yaada immoo nu deemsisa jedhan tokko irratti deeman jecha baada wal mariin jiraate yaadaani furanii yoo fakkee khilaafi jadduu jiraates yaadaan furamuu danda'a. Khilaafi furamuu hin dandeenye khilaafa aqiidaati. Kan aqiidaan isaa adda adda tahee kun furuun xinnoo namatti ni baay'ata. Ulamaan biyya teenyaa shi'aan hin jiru, ahbaashiin hin jiru. Wooma akkana bibbitamtuu kana mootummaa jala deemtu yoo taate tunis sodaadha. Ummanni kun mootummaa kanarraa nun hoofolchuu. Namoota yeroo rabshaa san keessa sababaa garaagaraatiin sababaa waa xiqqoo sababeeffatanii uummata keenya hidhaatti guuruu jiran kana sababaa takka malee odoo isaan waa takka dogongora takka malee fuudhanii gara hidhaa geessan kanarraa waan kanarraa maal ibsuu dandeessa? Uummanni keenya gara sumarraa qabaniituma oggaa rakkoon tokko uumame rakkoo san sababeeffatanii hatta nama bakka rakkoo sanuu nama hin jirre haan ta'u nama biyya kanaaf dalagaa biyya tanaaf fayyadaa jedhani hidhan jechuudha. Kun diinummaa agarsiisudha. Kanaafuu nuyi amma wal falmiin keenya isaanii wajjin ta'uu qaba. Seera kabachiisuun oduu tahee nama badii dalage nama walitti bu'uu kana uume oduu qabanii seeratti dhiheessanii kun rakkoon ta'uu ture mootummaadha wama sarraa eeggamus. Oggaa badiin dalagamu dim jedhee taa'ee uummata wal fixu dim jedhee laalee booda nama uummanni itti amanu nama uummanni dhagahu nama waan kana tasgabbeessuu danda'u immoo hidhaatti guuruun kun diinummaa isaa agarsiisudha. Mootummaan kun mootummaa waan kanarraa of qusachuu qabaan jedha jechuu akka yaada kiyyaatti. Uummanni walitti bu'iinsa gosaa kana gonkuma dhaabuu qaba. Wal baratuu qaba namni Affaariinis walitti himee wal mari'atuu qaba. Nuyi uummata tokko waliin malee jireenyi keenya hin ta'u. Affaarii wal lollee asiin nu oliin diina amaaraa jira. Amaara kan amantii keenya balleessuu danda'u kan sabummaa keenya maalummaa keenya balleessuu danda'u kan mootummaan isa gargaarutu nutti dhaabbatu jira. Uummanni Affaarii uummata qotee bulaa fi liyyuu hayli keessaa bitamtee birriin dhufte malee uummanni Affaar guutuu keenyatu ni diinaa miti jechuudha. Kan yoo rakkana keessatti baqannu kan keessaan dabarru keessaan baqannee deemnu waan hedduu isaan faayidaa irraa qabna. Isaanis akkasuma nurraa faayidaa qaban. Nurraa dhufanii midhaan bitatanii nurraa uummata waliin jireetuu danda'u malee diinaa jedhanii uummata walitti bu'uu danda'u miti. Kana hubachiisuu qaba. Sheekoleenis humni nageenyaatis poolisiinis yookaan uummataaf yaadan tahan kana uummata barsiisanii uummata kana gonkuma walumatti bu'uu hin qabnu. Uummanni lamman uummata nagaa waliin jiraatuu qabu. Kana mootummaa rakkoo kan qabu mootummaa yookaan sirraa hudan tahe gorsa kennuu fi fe'isa. Sheekoleenis warri biyyaatis manguddoonis abbaan gadaa biyya keessa jiru mootummaa sanii gorsa kennuu fi qaban. Tokko tahanii wal mari'atanii qeerroo fi qarreen abbaan amantaa hayyooleen amantaa guutuun tokko taanee mootummaadhaan dhiiga kana eeguu dhiigi nama takkaa bu'uu hin qabu. Rabbiin sallallahu alaihi wasallam maal jedhan? Rabbiin akka hin jedhe jechuu ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam Rabbiin laali ka'abaan takka takkaan dhiigi nama muslimaa tokko bu'uurraa
kaabaan takka takkaan dhagaan buqqisamanii diikamuutu irra jiraa jaa. Dhiigi Islaamaa hurmaa qaba jechuudha. Hurmaa dhiiga Islaamaa kana laaffisuu hin qabnu. Namni keenyas gonkuma waan takka arge soddoo lola kanatti lola gosaa kanatti fiiguu hin qabu. Waan kana irraa dhaabbatuu qaba. Lola jadduu keenya jirus ofii keenya wal ajjeesuus ta'ee affarii wal ajjeesuus ta'ee uummata amantaa tokkooti nuyi lola kana dhaabbamuu qaba. Mootummaan kuni yoo waan kana dandahee hin dhaabne tahe ni dura ofii wal jaarree tokko taanee mootummaan nurraa dhaabii poolisiitu loluu qaba. Mootummaa kana biyya takka bulchuu jira. Mootummaan kuni mootii biyya takka isaa keessa buluu jira. Nama yakka dalagee deeme Oromoo irraa haa ta'u Affaar irraa haa ta'u poolisiin qabee dhiyeessuu qabu. Amma akka nutti fakkaatutti nama yakka dalagee dhiisanii biyya keessa deemanii ganda kee deemanii akka namni waliin jaarre akka namni tokko hin taane ufachiisuun kuni diinummaadha. Uummanni keenya mootummaa keessa jiran kanarraa of eeguu qabanii. Isaanis uummatuma keenya bileeyyanuma keenya abbootiin sheekoleenii fi abbootiin jaarsoleen dhaqanii gorsa kennuufii qaban. Waan kanarraa garagalaa. Mootummaa yoo kan biyya teessan kan dhiiga isaa eeguu hin dandeenye yoo ta'e gadhiisaa biraa maqaa jedhanii gorsa kennuufii qabanii jedhan. Waa'ee immoo miidiyaa irratti uummanni keenya miidiyaa zim jedhee taa'amee waan miidiyaa kanarraa maal haasoo dandeessi miidiyaa uummanni keenya isa tokko jala fiiguu malee immoo keenya kanarratti as baaneeti yaada walii kennee walii qoonnee waan qabnurraa uummata keenya biraan geenya hin jedhu uummanni keenya mee gorsaa uummata keenya asirratti qabduuf qeerroo teenyas ta'ee ka biyya alaa jiranis ta'ee ka biyya keessaa jiran ta'ee yaada kanarratti meeti uummata keenya ijoollee teenya mee maal ibsitamee asirratti? Asirratti miidiyaa jechuun gurra uummataatiif ija uummataati. Inni asitti wanni biraa wallaalluma guddaa qabnaa jechuudha. Wallaalluma malee waan biraa jibbaa uummata kanaa natti fakkaatu jibbaa keenya jibbaa miidiyaa aduun tahin wallaaluma qabaa kun beeksifamuu qaba gorsamuu qaba. Uummanni keenya miidiyaa takka hin qabu nama gurra tahee fi rakkoorra gahee nama rakkoo kanaahu sirriidhaan dhaqee beeksisuu hin qabu. Kun immoo miidiyaa tokko hin qabnu kana miidiyaa kana wal jabeessinee tokko taanee walii deemuun dhabuun keenya wallaaluma kana rabbi nurraa kaasuu haa barannu. Wallaaluma kun waan biraa hin qabu malee jibbaa biyyaatii fi waan biraa natti hin fakkaatu wallaaluma qabnaa. Manni keenya barumsa karaa hundaanii cunqursaa hedduu nurra jira. Barumsa karaa amantiitiin hin baranne barumsa karaa teknooloojiitiinis dudduubatti hafneerra akkuma adduunaatti tiffannuu fi horii tiffannuun akkuma qonna qotannuun malee beekumsatu nutti hanqataa beekumsa hin qabnu. Kanumaaf miidiyaa kana hin qabaatinii wanni nuti hafu beekumsaa ijoolleen baratuu qabdi. Inni darbe eeganaatti ijoolleen barumsa dhiistee gara suudii kana gara maalii kana fiiguu hin qaban cimatanii jabaatanii badhatanii kan biyyaa fi uummata isaaniitiif bu'aa buusan tahuu qabaniin jedha. Amma yaada uummanni keenya warri beekus warri dandeettii gara hundaan qaban namni tokko fakkeenyaaf yoo waan tokko dadhabee waan tokko inuma danda'a taha mee yaadni amma kun amma miidiyaa irratti uummanni deemee miidiyaa namaa komata miidiyaa nama maaliif akkas hin goone ja'a wanni isaan akkas jedhanii dhiisuu haa qabatanii jettu miidiyaa maddii keenyaa irratti tokko tahanii haa jajjabaatanii jettu kana mee asirratti sammas irra deebiiti uummata keenya gorsa kenniif mee asirratti. Uummanni biyya keenya akkas siin jedhe wallaaluma qabnaa siin jedhe malee miidiyaan ija keeti gurra keeti oduu miidiyaa qabaattee tokko qabaattee rakkoon kun egaa gahee rakkoo kana hadhaa namni micciiree dabsee gara biraatiin nama ofii dhiisnee nama biraatu nuu hima jechuudha. Kuni rakkina keenya kana furuu qabnaa. Rakkoon tokko biyya keenyas tokko argame naannoo Amaaraa dhufeeti naannoo Amaaraa nuu himu ture miidiyaan keenya jiru miidiyaa ofii qabnu namni dhufee waan kana kaasuu hin jiru namni yaada kana akka biraatiin fahama jechuudha. Akka biraatti dabsee nuu hima jechuudha. Hatta amma lola jedduu keenyaa fi jeddoo wattaadaraa saaminoo geessan irratti miidiyaan isaanii soora guddaa taphatu ture. Inni keenya immoo miidiyaa waan hin qabneef uummanni biraa hatta uummanni musliimaa Amaara keessa jiran rakkoo biyya keenyaa kana onogii lola jedhanii onogii si'anii anumti nama meeqaan wal gahee ture jechuudha. Akka rakkoon isaanii uummata islaamaa balleessuuf uummata oromoo balleessuuf tahe hin beekne ture jechuudha. Uummanni musliimaa bileeyyan keenya Amaara keessa jiran rakkoo kana guddaa dhagahan uummata baay'ee bohuu ture jechuudha. Akkana jedhanii nu gowwomsuu turanii miidiyaa isaaniitiin jedhanii. Kanaafuu miidiyaa afaan hundaan kan rakkina ofii rakkina keenya kana nu himu akka bulchaan keenya kun
ummata Amaaraa irraa ummata jibbaa maalummaa keenyaa fi amantii keenyaa fi aadaa keenya balleessuu yaaduun bulchamuu jirru kanumaa hunuun beekne jechuusaati. Kan ammoo kan ofii namni sii dubbatee oduun tahin ofii qabaatee ofii of dandeessee yoo dubbatte kan rakkoo kan kee beekamuu danda'u. Kanaafuu kun miidiyaan takkarree kan qabne miidiyaan takka jabaachifneet wal taanee tokko taanee oduu jabeessinee gadi dhaabbattee biyya keessatti rakkoo biyya gahee ragaa wajjin waan san viidiyoo kaasee bakka ummataaf kan ifa godhu rakkoo jiru yoo badii keenya tahes ummata kinoo badiin nutu badii qabaa badii kanarraa garagaluu qabna jennee kan itti wal gorsannu yoo badiin gara biraatiin nurratti gara dhufes akka tokko taanee ofirraa deebisnu yeroo hunda uummanni walloo tuni badii ofii keenya baay'inaan dhaqnee badii hin dalagnu garuu badiin nuti dalagameeti hoggaa ofirraa deebisne garagallee immoo ofumaa yakkamaa taana jechuudha. Ibsatuu wallaaluu fi miidiyaa tokko dhabuudhaaf ofumaa nutti dalaganii garagalanii nuhuma yakkataa godhanii numa nu hidhan jechuudha. Hundinni kun yeroo hunda kana nuti fayyadamaa kan ammoo nuyi diina kana dabarree mul'atuu qabnaa ijoolleen baratuu qabdi kan hin jedhu akkasii yaadiki. Egaa obboleeyyan keenya yaa ummata muslimaa yaa ummata walloo dhaamsisnii dabarfadhu akka bileessa keessan tokkootti wal haa marihannu walitti deemnee sheekoolee keenyas beekaa keenyas kabajnee wallaalaa keenyas gorfannee dhiiga ummata muslimaa buusuurraa haa dhaabbannu dhiiga walii buusuurraa haa dhaabbannu gorsa walii haa kenninu beekaa keenya jala haa deemnu wal tuffatuu haa dhiisnu ummata keenya mootummaa kee jiraniif yaada ni dabarsu ummatuma bileeyyan keenya wal bi'ennu nuuma ijoollee waliin guddannetti mootummaa tanarra jira yaada kana yoo biraan naa gahe wanni ani jedhuun yoo kan dhiiga ummata keessanii tiksuu hin dandeenye dhiiga ummata keessanii addaan dhaabsisuu hin dandeenye sheekoolee keessan qabattanii beekaa keessan qabattanii manguddoo qabattanii ummata mari'achiiftanii kana godhuu hin dandeenye mootummaa kana gadhiisaa itti gaafatamtan rabbi biratti ganaa qarbi sheentanii itti gaafatamtan dhiiga ummata bu'ee kanaan isintu gaafatamaa qaba ijoollee amma dhumte tana isintu itti gaafatama rabbi biratti waan biyya eeguu dadhabdanii fi kana bira naan gahaan jedha obboleeyyan keenya bulchaa kamseetis bileessuma keenya waliin guddannee warra waliin dalaganis ijoollee tun wal beennaa waan kana yoo dandeessan biraan nu gahaa itti gaafatamtan dhiigi islaamaa tokko bu'uu hin qabu akka hin taaneen jadduu isaanii yoo ummata marihadhaa ummati wal jaaree akka wal takko tahee jadduu ofiitti dhiiga walii hin buusne ummata wal naannoo hartummaa furseerraa eegalatee huni diigdan waan san balleessitaniiti ammas ummatatti deebi'aa ummata keessanii wajjin dalagaan siniin jedhaa asumarratti gabaabsa yaada kiyyaa yoon isinitti dimbara darbee raadhe yoon isinitti daangaa darbee raadhe dhiifama naa godhaa obboleeyyan keenya muslima warri natti mufattanis ani yaada kana khayrumatti yaadeeti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ayyaa obboleessa keenya waan ummata keenya irratti asirratti nu dhuftee ummata keenyaaf yaada kennitee fi yaada qabdu kan kee asirratti ibsatteefuu nuuf galatoomin isiniin jaa. Galatoomaa isinis nu affeertanii sagalee teenya dhagamteen beenne ummata biraan nu gahuu keessaniin raadiyoo ummata nageenyaa baay'ee isin galateeffannaa itti fufaa wal jabaadhaa raadiyoo kanaa gara tiiviitti guddatu ta'uu qabaa namni jabaateeti itti fufaa isiniin jedha isin galateeffadha. Ayyeetillee nu galatoo. Hordoftoota fi kabajamtoota raadiyoo madda nageenyaa asirratti namni yaada keessan asirratti ibsachuu barbaadan gara keessaatiin dhuftanii nu dubbisuu dandeessanii warri yaada gaarii qabdan asirratti isin affeerraa ammallee nu ulfaadhaa nu galatoomaan isiniin jaa waan nu dhaggeeffattaniif assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. you